Waliif TV Ilaalcha Sekondii baasinitti himna hojii wajjin kan sifaana turaan girmaa guddisa. Atleet Taamiraat Tolaan meedaaliyaa warqee Itoophiyaaf argamsiise. Atleet Taamiraat dorgommicha sa'aatii 2 fi daqiiqaa 6 sekondii 26 seenuun injifatee jira. Kanuma wajjin wal qabatee muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed ergaa baga gammadanii uummataaf dabarsanii jiru. Naannoo Oromiyaatti abbootiin qabeenyaa 3,000 olii fi hayyamni investimentii kenname. Bara 2016 naannoo Oromiyaatti abbootii qabeenyaa 3,000 fi 747 hayyamni investimentii kennamu biiroon industirii fi investimentii naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Mootummaan daballii miindaa hojjettoota mootummaaf taasisuu tursiisuu akka hin qabne himame. Mootummaan fooyya'insa imaammata diinagdee hojiirra oolchuu hordofee daballii miindaa hojjettoota mootummaaf taasisuuf karoorsee akka hin tursiifne konfedereeshinii waldaalee hojjettoota Itoophiyaa hubachiisee jira. TPLF haala addaan galmaa'uu qabaa jedhame. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF haala addaatiin akka galmaa'u murtaa'uu boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Israa'el haleellaa Gaazaa keessatti gaggeessan namoonni hedduun du'an. Haleellaa qilleensarraa kun kan gaggeeffame mana barumsaa namoonni hedduu keessa dhiyeeffataniiti yoo ta'u kanneen du'an hanga namoota 100 akka ta'antu miidiyaaleen kan gabaasan. Waliif TV Ilaalcha Sekondii dhibbaaf qabanii kana fakkaata waan uffaanu turtaniif horaa bura.